mirga namoomaa jala jiru jedheera. Akka lakkoofsa faranjiitti caamsaa bara 2014 mufiin uummata Oromiyaatti eegale Amaaraa fi naannolee birootti babal'achuu kan yaadachiisu dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kun kumaatamni humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu fi madaa'uu eera. Wal'aansoon uummataa sun hooggansa jijjiiramaa kan Dr. Abiy Ahmediin durfamu dhalee jedha. Hooggansi ministeera muummee Abiy Ahmed ji'oota jalqabaa aangoo qabatetti rakkoolee siyaasaa fi seeraa biyyattii furuuf karaa gaarii deemee ture jedhe. Hidhamtoota baay'ee mana hidhaatii baaseera. Manneen hidhaa lammiileen itti dararamaa turan kanneen akka maayikalaawwii cufamanii dhaaboleen siyaasaa waliinis hariiroon gaarii akka jiraatuu fi seeronni garaagaraa akka fooyya'aniifis tarkaanfii gaarii fudhachuu liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa kun eereera. Haa ta'u malee jijjiiramoonni hooggansa Abiy Ahmediin eegalaman kunniin fulla'aa hin taane jedha. Kutaaleen kibbaa fi lixa Oromiyaa waggaa tokkoo fi walakkaa oliif labsii muddamaa seeraan hin labsaminii bulaa jiru. Lixaa fi giddugaleessa naannoo Amaaraa akkasumas aanaan Cilgaa kan kaaba Gondaritti argamu hanga labsiin muddamaa COVID-19 hordofee bahutti labsii yeroo muddamaa seeraan alaa jala turanii jedha. Haalonni kunneen hundi sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa sababoota ijoo ta'us eereera. Ministeerri muummee ammaa yeroo muudama isaaniitti badiiwwan dhiittaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa hooggansi duraanii raawwateef dhiifama kan gaafatan yoo hanga ammaatti ta'us hanga ammaatti qondaalota 60 himatamanillee gariin himannaan isaanii abbaa alangaatiin kan addaan cite ta'uu murtiin itti murtaa'e akka hin jirre ta'uu eera liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa kun ifatti sarbama mirga namoomaa ajjeechaa fi hidhaa baroota 2014 hanga 2018 tti raawwataman jajjabeessuudha jedheera. Mootummaan koomishinii walabaa kan sarbama mirga namoomaa qoratu hin hundeessine qondaalota adda bilisummaa Oromoo yeroo ce'umsaa achi buuteen isaanii dhabaman kanneen akka Nadhii Gammadaa, Baqqalaa Dawwaanoo hanga yoonaa falli hin argamne jedha liigichi xalaa mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessin. Waggoota lamaan darban ajjeechaan lammiilee nagaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin raawwatamu akkaan dabalus eereera. Kanneen keessaa ajjeechaa dubartii ulfaa ji'a 6 Ayyaantuu Muhammad jedhamtu irratti godina Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti raawwatame akka fakkeenya jabaatti kaaseera. Ajjeechawwan gara jabinaa godinaalee Gujii keessaa fi ajjeechawwan barattoota yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti barataa turan irratti raawwataman illee agarsiiftuuwwan hammeenya kanneeniiti jedha liigichi. Gabaasni dhaabbata mirgoota namoomaa Amnesty International qabatamaa kanneen kan agarsiisu ta'us eereera. Kanaaf liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa miseensota mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sarbama mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa keessaa akka quba qabaatan hubachiisuu feenaa jedhe. Koomishiniin walabaa rakkoo kana qoratu akka hundaa'u ajjeechaanii fi ukkaamsaan ilaalcha siyaasaa bu'uureffate kun akka dhaabbatu waliigalteewwan idil-addunyaa mirga namaa hunda tiksan akka ragga'an jedha liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ergaa mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreesseen. Godina Gujii lixaatti tarkaanfiin hidhaa fudhatamaa jiru ammas hammaatee itti fufee jira jedhu jiraattonni sodaachisaa fi doorsifni qaamolee nageenyaan uummatarraa ga'u hawaasa yaaddessaa jiraachuus eereera. Dhimma kanarratti yaada gama bulchiinsa godinichaatiin jiru dhaga'uuf bilbila harkaa bulchiinsaaf nageenyaa irratti bilbilus hin kaasanii Abdusalaam Hasan bal'ina oduu kana qopheesseera. Godina Gujii lixaatti Dr. Gammachiis Jiloo Baallee dabalatee namoota nagaa hedduutu mana hidhaa keessa jiraattotni. Namootni hedduun duula maqaa 5 geggeeffamuun badii tokko malee hidhamaa jiraachuu namootni OMN bilbilaan dubbisee himanii jiru. Namootni hidhamaa jiran kunneen yeroo dhukkubni yaaddessaan biyya goolaa jiru kanatti haala ulfaatuun bakka tokkotti walitti guuramanii mana tokko keessatti hidhamanii jiru jedhan jiraattotni kunneen. Nama hidhuun dararuun qabeenya irratti agarsiisuun ammaatee baay'eetti deemu jira. Namni 5 hidhaadhanii namoota hedduu
isa bira darbee immoo namoonni haadhotiin ijoolleen bakka wanti jiru kamiyyuu gara waajjiraatti ol guuramaa hidhamaa jiranii gammatti. Maqaan keetii naannoo federaalaa dhufee nuti asuma simbira ta'uutiin hin jedhan malee dhimmi kennu biraa miti akkasuma ta'etti haga furmaatti sii dhufudhanii namni eegatti deemee akkuma meeshaa achuma taa'ee wanaachuu wadhuguu malee maayii akkee eenyuma jedhee kiyyamaanii dongoramaanii raawwadheennaa as na fidanii jettee gaaffii bakka argattuuf hin jiru jechuudha. Kam Dr. Gammachiis Baallii jiroos mudates kanumaa jechuudha. Waan kana balleesse Dr. Gammachiis kanumaan ta'a kun. Qabeenyi isaanii bunni qabeenyi isaanii qaban guutummaatti bakka ciramee lafarraa akka inni dhumu tarkaanfii kana fudhachaa jiru gammaatti ciraa jiru. Isa bira darbee immoo uummanni waliigalaa baadiyyaa keessa jira. Gara magaalaatti akka inni buqqa'ee jiraatu godhamanii qabeenya isaaniirraa waan qabanirraa buqqa'anii yaaddaa jiraatu gammaatti jireenya sukkanna'aa jiraatu. Namootni hidhamaa jiran mana murtiis dhiyaatanii mirga wabii argachuufis hiree dhabuu dubbatanii jiru. Mana murteettis dhiyaatee hin beeku waan kana himatamte jedhamee itti himamee jiru. Manuma hidhaa keessa taa'a. Hanga arbaattis mana hidhaa keessa jira. Waan kana hidhamtee, waan kana shakkamtee, waan kana gootee jedhanu akkuma meeshaatti ol fuudhanii achi keessa ol ka'anii dhiisaniidha. Namooti biraalleen akkasuma. Maaf hidhamtee hin geessanii achiin dhaqee maaf hidhamee namni kun hin jedhanu haala yeroo hidhamaa haala yerootti hin barbaadan ta'in asuma turteedhanii achuma taa'a. Qaamni mootummaan namoota maqaa siyaasaatiin jedhanii hidhe hangammatti hin gaafanne. Namoota iddoo garaagaraatti aanaa garaagaraa magaalota garaagaraarra jiran hanga godinaarrallee warra hidhaman jiru. Amma isaanii namni garaagara ilaalu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Nyaattee nyaachuu baattee dhugdee dhabdee falli nama kaanaaf kaa'amu hangammaatti firiidemii tokko hin qabu jechuudha. Namni bakka firiidemii tokko malee jiraachaa jiru. Mirgi namummaa fi dimookiraasiyyuu irraa fudhatameera lammaan isaayyuu. Qaama itti gaafattee deebii irraa argadha yookiin jettu hin jiru qaama olaanaa akkana godhee yookiin ammoo kutaa intelijeensii irraa maqaan kennuu kenname maanii kennamedhanii uummata sobuu yookiin qarshii jijjiiranuu daldala siyaasaa jijjiiranii waan akka barbaadan nama godhachuu yoo waan isaan barbaadan hojjeteef si gadhiisuu akkanaatti jira. Dhimma kana irratti yaada gama bulchiinsa godina Gujii Lixaaatti hin jiru dhaga'uuf bilbila harkaa itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Lixaa obbo Dastaa Ittaanaatti bilbileen kaasan ammas irra deebinee yoo bilbilu cufatanii jiru. Telefoonu ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም. Sorry, the subscriber's phone you've dialed is switched off. Yaada gama isaaniin jiru akkuma arganneen isin biraan geenna. Hanga guyyaa kaleessaatti Itoophiyaa keessatti ogeeyyii fi hojjettoonni fayyaa 65 ta'an COVID-19 qabamuun gabaafame. Biyyattiitti doktoroonni bal'inaan dhibee kanaaf saaxilamoo ta'aa jiraachuunis himameera. Mootummaan dhaabbilee fayyaaf yeroo kanatti xiyyeeffannoo akkamii kennuu qaba dhimma jedhu irratti Leelaa Jibriil Hakiimota dubbifteetti Dr. Gammachiis Malkaamuu hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaarraa yoo ta'an Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa immoo Yuunivarsiitii Arsii irraati yaadni isaaniitti yaa'anii dhiyaata. Of eeggannoo ogeeyyoonni fayyaa egaa inni guddaan meeshaa ittiin of eeggannoo godhan argachuu fi argachuu dhabuu irrattidha. Meeshaa ittiin of eeggannoo godhan jechuun yeroo tokko tokko biyya keenyatti egaa waanuma maskii afaan irra godhatan kana qofa fa'aatti yeroo fudhatamu jira. Baay'ee ogeeyyii fayyaa biyya keenya keessa jiran yoo argite hospitaala inni keessa hojjetu irraa jalqabee bakkoota baay'ee keessatti namoonni ogeeyyonni fayyaa meeshaa ittiin of eeggatan ga'aa hin argatanii yoo jiraatus ga'aan hin argamu jechuudha. Baay'inaan immoo keessumaa mootummaan bakka buufata koronaan itti yaalamu irra xiyyeeffannoon isaa kan inni jiru. Dhukkubsataan koronaa immoo adda ba'ee bakka itti koronaan yaalamu kan inni deemu erga dhukkubni isaa sun dhukkuba koronaa ta'uu isaa adda baafamee qofadha. Dhugaa dubbachuuf immoo buufata fayyaarraa jalqabee hospitaalota sadarkaa aanaarra sadarkaa naannoorra jiran irraa jalqabee jalqaba dhukkubsataan koronaa dhukkuba biraatiif deemuu danda'a. Mallattoo makaa argisiisee ogeessota fayyaa kana bira deemuu danda'a. Of eeggannoo akkamii gochuu qabu kan jedhuuf of eeggannoo namni inni kaan godhu gochuu yoo godhan of eeggannoon sun gahaa ta'uu dhiisuu danda'a.
meeshaalee ittiin of eeggatan kana guutamuufii qaba. Kanaan kan isaan of eeggannoo gochuu danda'anii kan ammoo gahee mootummaa fi qaamolee tokko ta'een yaada. Dhaabbilee fayyaa keessatti xiyyeeffannoon barbaachisu sakaan irraa adda ta'ee yeroo mara haga danda'ametti meeshaalee ittiin ofirraa ittisan kana warreen qaban sirriitti fayyadamuu qabu. Yeroo hundaa haguugduu afaanii meeshaalee kan biraas ofitti godhatanii deemuun dirqama ta'a. Egaan sirriidha. Amma manni qorannaan koronaa vaayirasiidhaaf nuti geggeessinu tatamsa'inni vaayirasichi qabu hin dursu taanaanii booddeetti hafnaa jechuudha. Kana jechuun maali warra mallattoo qaban dafanii qorachuu, warra tuttuqqii qaban immoo dafanii addaan baasanii akka isaan qorataman gochuu, warra dhukkuba kanaaf saaxilamanis dafanii adda baasanii qoran taanaanii booddeetti hafnaa jechuudha. Kun immoo maal fidaa vaayirasichi utuu nuti hin beekin akka inni baay'ee tatamsa'uu godha jechuudha. Kanaa hospitaala keessa dhukkubsattoonni utuu hin sakatta'amiin already galanii jechuudha. Dhukkubsattoonni koronaatiin qabaman utuu nuti hin beekin hospitaala keessa jiru jechuudha. Karaa ogeessota fayyaadhaanis immoo dagannaan hin mul'atan. Lakkoofsa ministeera of heelzii kan inni dabarsu lakkoofsa sana duwwaa irratti xiyyeeffatanii akka waan inni xinnoo ta'etti yoo yaadu ta'e ofii isaaniitiin tun qophaa'an jechuudha. PPE personal protective equipment kan ittiin ofirraa ittiin sana utuu seeraan ittiin qophaa'an dhukkubsataa ilaalla jechuudha. Kun maal fidaa akka ogeessonni fayyaa akka isaan saaxilaman godha jechuudha kun. Kanaaf ammas gara fuulduraatti maaltu godhamuu qaba akka waan dhukkubsataan hundumtuu koronaa vaayirasii qabutti yaadamee qophiin sadarkaa sanaanii gochuu qabu jechuudha ogeessonni fayyaa. Kun hin ta'u taanaan ammas kana jaala saaxilamaa deemu jedhee yaada. Dhaabbilee fayyaa keessatti xiyyeeffannoo akkamiitu barbaachisa? Dhaabbilee fayyaa keessatti xiyyeeffannoon barbaachisu tokkoffaan waan ittiin of eeguu qabnu personal protective equipment jechuudha. Gahaan ta'ee jiraachuu qaba. Lammata immoo dhukkubsatoonni utuu nuti hin beekin already dhukkubsattoonni galaniiru hospitaala keessa. Kanaaf dhukkubsattoonni jiran hundumti isaanii sakatta'amuu qabu. Ogeessonni fayyaa hundumti isaanii sakatta'amee vaayirasichi hospitaala sana keessa hammam jira isa jedhu sirriitti beekamee of eeggannaan godhamuu qabu jechuudha. Jiraattonni magaalaa Naqamtee labsiin yeroo muddamaa tatamsa'ina dhibee koronaatiin wal ittisuudhaaf ba'e hojiirra ooluu dhabuu fi of dagannaa hawaasaa biratti mul'ataa jiru tatamsa'ina vaayirasichaaf haala mijataa waan uumuuf nu yaaddesseera jedhu. Bulchiinsi magaalichaa immoo kanneen dhorkaa labsichaa darbanii argaman irratti hammaan booda tarkaanfii nama fudhadhaa jedha. Kanaaf ammoo hawaasni dursee of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabuufis dhaameera. Beenyaa Shiiramuu bal'inni oduu kana qopheesseera. Magaalaa Naqamteetti labsiin yeroo muddamaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf ba'ee jiru hojiirra ooluu dhabuu fi dhibaa'ummaan hawaasa bal'aa magaalichaa biratti mul'atu tatamsa'ina dhibichaaf haala mijataa kan uumu ta'uun kan isaan yaaddesse ta'uu jiraattota magaalichaa gidduudhaa kanneen Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaanii kennan ni dubbatu. Akka magaalaa Naqamteetti jalqaba yeroo dhukkubni kun dhufeera jedhanii namni 2-3 qabe jedhanii Addis Abaabaa odeeffamaa ture, Finfinneerraa odeeffamaa ture, xiyyeeffannoo godha ture namni. Amma garuu gaafa laaltu dhukkubni kun akka waan badeetti ilaalamaa jira jechuudha obboleessa. Dhukkubni isaa immoo amma gara kiflaa giriitti tatamsa'aa jira. Sanumayyuu immoo innumti kaleessa harka dhiqannaan waan tokko godhamaa jiru sun hafee jira. Kun immoo laafina to'annoo fi hordoffii gama magaalichaan jiru akka ta'es jiraattonni kunneen ni himu. Kan harka keenya dhiqannu miti, kan maaksii godhannu miti, kan gilaafii godhannu miti akka magaalaa Naqamteetti jechuudha. Tarkaanfii 2 meetira 2 walirraa fagaadhaa kan jedhamu kanayyuu hojiirra oolchaan jiru. Gabaan akkuma duriitti wal nagadaa jira, manni nyaataa akkuma duriitti nagadamaa jira, suuqiin akkuma duriitti nagadamaa jira. Rakkoon isaa adabatiin jiru akka magaalaa Naqamteetti ammoo naatti namni adabamee jiru. Namni tokko lama mootuu adabamee namni fakkeenya irraa fudhata. Kanaaf laafaa dhufe jechuu barbaadetan. Iddoo tokkotti seera ala waan darbee jiru maaltu dhufaadhaan kan seera ala darbee deemu jira. Bakka sana irratti maal gochuudha qabu dirqama tarkaanfii fudhachuun dirqama mootummaadha. Maaliif yoo akkasii iddoo akkasii dhiisa lakki iddoo akkasiin barbaachisu dirqama fudhachuudha baate rakkoo uummatatti fide borimmoo rakkoo kana immoo tarkaanfachuu hin danda'amu. Tarkaanfiin fudhatamee jiru hin jiru akka magaalaa godina keenyaatti namni sababa
tirfii fe'eef konkolaataa keessatti nama dabalataan fe'eetii fi kan adabame sin jiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa ammaan booda kanneen daangaa labsichaa darban irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu dubbatu. Haala qabatamaa magaalaa keenyaatiin hanqina jennee kan ilaalaa jirru namni walirraa fageenya sana irratti ammallee rincicha akka jiru garuu kanaa ol immoo hawaasa keenya irraa baraaruudhaaf immoo labsiif dabbiin ba'e immoo hojiirra ooluun immoo dirqama waan jedhamu hojjennoo akkasii qabanne irraa jechuudha. Maaliif hawaasni keenya utuu beekuudha baay'eesaa kan iddoo goggoraa jiru jaateef labsii sanarra hojii oolchuudhaa fi hubannoo laachaa isa dabee cabsee olaantummaa seeraa hojiirra oolchuun immoo dirqamadha. Hawaasni keenya utuu rakkoo kanaatiif hin saaxilamin waan labsiif dambiin ba'e sana hojiirra kan oolchu kan jedhamu sana immoo ergaa dabarfachuu barbaada. Oduuwwan maddeen alaarraa arganne keessaa immoo fincila uummataa biyya Ameerikaatti torban lammaffaaf itti fufee jiruun qaamoleen nageenyaa mirga miidiyaalee sarbuun gaazexeessitoota miidhaa jiru jechuun jaarmiyaaleen mirga miidiyaa fi ogeeyyii miidiyaatiif falman komatan. Ameerikaa qofa keessatti gaazexeessitoonni 120 caalan jalaa tuqamaniiru kan jedhu jaarmiyaan kun bulchiinsi Doonaald Tiraamp wal'aansoo miidiyaalee waliin godhaa jiruun ofuma miidhaa waan jiruuf adaba qabaachuu qaba jedhaniiru. Oduu biraatiin bulchaan kutaa bulchiinsa Minisootaa Tim Walz gaazexeessitoota CNN Omar Himaanez kan jimaataa darbe poolisootaan hidhame ilaalchisee kallattiin CNN irratti faana dha'uudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa karaa qondaalota isaa ibsa miidiyaaf kennaa jiru keessatti hiriirri jeequmsaa Oromiyaa keessatti adeemsifamuuf jedha jechuun irra deddeebiin dubbataa jira. Waljalaa duubaan waajjira kominikeeshinii Oromiyaa, biiroo nageenya Oromiyaa fi sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti obbo Addisuu Araggaa ibsa miidiyaaf kennan keessatti hiriirri jeequmsaa Oromiyaa keessatti adeemuuf akka jedhu heeru. Yeroo kanatti waamicha hiriira nagaati kan godhamaa jiru. Hiriirri kun Ijipti akka nuyi hidha Abbayyaatti hin fayyadamne tattaaffii gochaa jirtuuf shira nurratti xaxaa jirtuuf tumsuu akka ta'e hubate kanarraa of qusachuu qaba. Humnoonni geggeessitoonni TPLF biyyattii kana waggaa 27 jeeqanii waan dalaganii caafii tokkotti galanii ibsa qaamolee mootummaa kanaarraa akka hubatamutti qaamota hiriiricha qindeessan keessaa paartiileen siyaasa Oromiyaa keessa socho'an harka qabaachuu isaaniitu dubbatama. Yaada kana sababeeffachuudhaan qondaaltota paartiilee siyaasa Oromoo KFO fi ABO keessaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoof obbo Lammii Beenyaa Afgaa fi OMN waliin taasisan irratti amma kanaan duratti hiriira waamame quba akka hin qabne himu. Gocha hamaa cunqursaa fi dararaa uummata irratti raawwachaa jiran waan beekaniif fincilli uummataa nuuf hin hafu jedhaniitu dursanii dubbataa jirus jedhu. Miidiyaaleen biyya kanaa hundumti maqalee keessatti immoo Tigraay keessatti immoo akka hiriira qabuuf jedhamu kan isaan waaman. It is controversial. Nagaa dhimma dhibee uummataa dhibee fayyaa dhawate uummanni Tigraay bar dhibee fayyaa kanarra baraaramuu barbaada. Fayyaan isaafis hin mala achitti hiriira waama asii immoo akka ittiin jaalmarti himachuun inni wal dhiitaa. Kanas sirreeffachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf hiriira kan waamsisu dhiittaa mirga namaati. Roorroodha. Hacuuccaadha malee jaarmiyaa miti. Rakkoo ofii uumaniin jaarmiyaa yakkuun barbaachisaa miti hin deemsisuuf furmaata ta'uu waan jiruun qabaatu. Gabaa bahuudhaaf waa bitachuutu akka jiru beekamee baanamni. Gabaa jallisee hin bahu. Propagandaan hojjetan kanas warra argachuuf otoo hojjetanii gaariidha. Hiriirri Oromiyaa keessatti gaggeeffamuusaa miidiyaa mootummaati kan wajjaa ture. Nuti waan dhageenye qabnu mootummatu hiriirri ba'uufii jedhe hiriirri ba'uufii maaliif jedhe. Gaaffii keenya inni guddaan iddoo sanarraa qaba. Amma nuti waan hiriira ba'uu iddoo jirruttis iddoo tokkotti hiriira ba'e nagarree hiriira ba'uus nagarree. Garuu mootummaan hiriirri ba'uu fedhe. Sababiinsa waan uummata baasuu danda'u waan hiriira uummata baasuu danda'u waan godhe qaba jechuudha. Waan uummata lolchiisuu danda'u waan dallansiisuu danda'u waan ta'etu jira jechuudha. Hayyuu federaalizimii fi rogeessa miidiyaa kan ta'e obbo Mooninu Sundarraa immoo dhimmi kun qophii alaammannaa mootummaan paartiilee siyaasa Oromoo ittiin rukutuuf jedhu waan agarsiisudha jechuun dhimmicha ibsa. Egaa akkuma beeknu gaafa dhiibbaan uummata irratti deemu gaafa jechaan hidhaan jiru mootummaan aangorra jiru uummata irratti dhiibbaa gama hundumaatiin gaafa taasisu uummanni fincila uummanni
gaaffii hin gaafataa hiriira nagaa hin ba'a tarkaanfii waan adda addaa hin fudhata jedhanii waan ofii isaanii beekanidha. Maaliif ajjeesaa jiru hidhaa jiru waan ta'eef uummanni waamichi eenyuu yoo ta'u eeggatiin akka gara fincilaatti seenuu danda'u waan quba qaban natti fakkaata. Kanaaf gama tokkoon akka uummanni finciluudhaaf wantoota haala mijeessan hojjechaa qaba kan biraatiin garuu qaama kan biraatu fincila kanaaf hiriira kanaaf waamaa bira jedhanii bakka balleessuun yookaan immoo hirkisuun immoo dhagaa tokkoon simbira lama akka rukutuuf jechuudha. Jechuun komaa jechuudha. Ofii isaanii hidhaa jiru ajjeesaa jiru uummanni immoo finciluu isaa nafu uummanni finciluu isaa nafu yoo ta'e fincila kana qaama abaawwaatti haa ta'u abaawwaatti qaama kan biraatti hirkisanii dhaabbilee siyaasaa kanarratti jaarmiyaalee siyaasaa kanarratti tarkaanfii godhachuudhaaf waan akeekkatan fakkaataa jechuudha. Waggoota muraasa dura warraaqsi guddichi golee Oromiyaa arfan keessatti dho'uun sochii guddaa qeerroon taasiseen olaantummaa murna TPLF waggaa 27 ture daandiirraa maqsamuun isaanii yaadatama. Akka hayyoonni kunniin jedhanitti ammas taanaan gaaffileen bu'uuraa uummata Oromoo tokkoyyuu waan hin deebineef hin falmatinaa hin gaafatinaa jechuun mootummaa furmaata waarawaa ta'uu hin danda'u jedhu. Godina Harargee Bahaa Aanalee garagaratti namoonni sababa siyaasaan hidhamaa jiru jedhan jiraattonni kanneen humna addaa naannoo Oromiyaatiin rasaasaan rukutamanis ni jiranii jedhan. Dhimma kana irratti aangoota aanaa fi godinaa dubbisuuf irra deddeebiyyaallee deebii argachuu hin dandeenye. Udii Musaa dabalata isaa akka taanutti isinitti hima. Aanota godina Harargee Bahaa keessatti humna addaa poolisii Oromiyaa mootummaan bobbaasuun miidhaan uummatarra dhaqqabaa akka jiru namoonni komachaati jiru. Bu'uuruma kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Dadar magaalaa Qobboo keessatti dargaggoo aanaa Mahammad jedhamu humna addaa poolisii Oromiyaatiin rasaasaan dhahamee akka jiru namoonni naannicharraa dubbisne ni himu. Galgala sa'aatii 12 takka polisiin bifa aanaa jaagu baajaajoota dhaabbatu yaadii dubbanaa yeroo sanitti kaafaa bakka miseensa adda bilisummaa Oromoo barbaanna jaaliiti tajaajila qaadee karra makkalaa dhufan achitti namni keeraa raawwaniin manana miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e manarra yaa'anii uleedhaan shafaqaa guuranii manatti galcha biiroo waajjiratti galchanii achirraan maallaqa adda bilisummaa Oromootiin walitti guurtan jettan walitti guurtanii lafaa qabdan as kannaadhaa jedhanii shabaku jiran. Godinuma Harargee Bahaa aanota gaara mul'ataa jahan keessattis miseensonni dhaabbilee siyaasaa adda addaa hidhamaa akka jiran namoonni naannicharraa dubbisne komachaati jiru. Aanaa guraa keessatti nama 9tu hangammaa hidhaa keessa jira baatii fi torbaan 2. Ana mayyuu mulluqee keessatti nama 2tu hangammaa hidhaa keessa jira. Sababa tokko malatti ana baddannootti nama 3tu hidhaa keessa jira. Ana goloodaatti nama 3 hidhaa keessa jira. Baatii fi torbaan 3 jechuun namoonni namaan kana siimuu jiru kun baatii fi torbaan 3 hangammaa hidhaa keessa jirani. Ana minoo keessatti jechuun qumbii keessatti nama 4 sababa tokko malee hangammaatti hidhaa keessa jira jechuun sababa miseensa adda bilisummaa Oromootii fi miseensa paartii mormitootaati jechuudha namoonni kun. Komii hawaasni godina Harargee Bahaa aanaa Dadar dhiyeeffatan kana qabachuudhaan deebisaa gama mootummaatiin jiru hubachuudhaaf ajajaa poolisii aanaa Dadar Koomaandar Daawit irratti bilbilus bilbila harka isaanii Koomaandar Daawit nurratti cufaniiti jiru. Hello. Akkam jirtan nagaa fayyaa? Fayyaa. Nagaa ajajaa poolisii aanaa Dadariini? Komii hawaasni kaasaa jiru kanaaf deebisaa gama mootummaatiin jiru hubachuudhaaf ijibbaata taasisaa turre ittuma fufuudhaan bulchaa bulchiinsa aanaa Dadar, bulchiinsaa fi nageenya aanaa Dadar akkasumas ammoo waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Bahaa irratti bilbilus bilbila harka isaanii nu jalaa kaasuu hin dandeenye. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti namoonni nagaa sababa hin beekamneen hidhamaa jiraachuu miseensi adda bilisummaa Oromoo naannicha jiru hime. Akka miseensi ABO kun jeetti namoota ummata biratti fudhatama qabanii fi hojii siyaasaa keessatti hirmaataa jirantu hidhamaa jira jedhe. Bulchiinsi godinichaa gama isaatiin namoota yakka hojjetantu qabamaa jira jedhe. Mahammad Siraaj dabalata qaba.
naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti sababa hin beekamneen namoonni nagaa hidhamuu jiraattonni irra deddeebiin komatu. Dhimma kana ilaalchisuun miseensi adda bilisummaa Oromoo naannoo san jiran tokko himmeenniif yaada kannaniin namoota badiin isaanii tana jaamtee hin beekamneetu hidhamu jira jaan. Namoonni hidhamu jiran namoota siyaasaa keessatti hirmaannaa qabanii fi uummata biratti fudhatama qaban akka ta'an miseensi ABO kun himanii jiran. Haga ammaatti mana murtiitti dhiyeessanii nama himata irratti kana waan qabani. Kanaaf sababa kanaaf jennee wanti kana keessa qabnu garuu wanti ifa mul'atu sochii siyaasaa godina kana keessatti mul'atuu fi namoota uummata biratti fudhatama qaban ta'uu isaanii argina. Kaanis immoo warra FB irratti waa barreessan baay'ee uummata biratti ijoollee beekamu.